gaaffoo barbaadan yoo jiraatan gaaffoo godha. Keessummaa tulatti dhufee keessummaa sunis eenyu akka ta'e walumaan laallaa yaa gaaffoo kana wajjinna. Keessummaa waan nutti dhufe isa kana marqaadha aadaa Oromoo keessatti marqaan tokkoffaadha. Innis keessummaa keenya kabajnee isa dhiyeessinuuf kanallee keessummaa sunis nyaachuu qaba. Baay'ee marqaan kaayyaa akkuma aadaa Oromoo keessatti hin beektu kabaja qaba. Marqaan kabaja guddaa qaba. Siniin jedha keessummaa nutti dhufes eenyu akka ta'e hojiiwwan laallaa yeroo nyaanni bilchaate irratti hojiin laalla. Nyaanni kun maal akka ta'e beektanii? Warri beektanoo jiraattan nyaanni kun maal akka ta'e beektu? Warri beektan natti himuu dandeessu? Siniin jedha. Hojiiwwan kun hordoftoota walee yuutuubii walee jala jirtan hundi keessanuu nyaanni kun waleedhaaf qophaa'ee innis maal jedhama yoo jettanii? Marqaa jedhama. Aadaa Oromoo keessaa isa tokkoffaadha. Har'a keessummaatu nutti dhufe akkuma siniin jedhe keessummaan keenyas kana dhiyeessinee jirra. Nyaachuutti jirra. Kottaa waliin nyaannaa siniin jenna. Nyaanni sunis bilchaateera nu amma nyaachuu bichaatu hafee. Eenyudha hojjettanii? Waleedhaaf hojjenne. Waleen tamiidha ishii? Waleemu. Walee obboleettii teenya har'a nutti dhufte gara asallaa waan taateef ishee sanillee sinitti agarsiisna. Warri hin beeknes yaa warri hin beekne hin jira natti fakkaatu akka kiyyatti. Ishee sunis walee suni eenyudha? Abbaa feenu nyaanni kun nuuf qophaa'ee egaa mee warroota nyaata kana dadhabanii nu hojjetan kana nu eebbisa. Maarree waan hin kenne namni hojjete waaqa nu kenne waaqa nu kenne galanni haa ga'u. Amiin. Waaqa nu kenne galanni haa ga'u. Amiin. Maarree duraayyuu waaqa kadhannaa waaqa tokkicha kadhannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa. Maarree isatu akkanatti tolchee bareechee itti guutee oltuulee nu kenne ammallee waaqayyo galanni haa ga'u. Waaqayyo haa ulfaatu. Akkanumatti akkuma guutee nu kennetti mana keenyallee mana guutuu nu haa godhu. Hamtuu nurraa qabu. Falfaltuu nurraa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Waaqayyo ammallee akkanumatti nama harka kan hojjete harka isaatiif fayyaa haa kennu. Qaama isaa guutuuf fayyaa haa kennu. Mana isaatiif nagaa haa kennu. Maarree akkanumatti waan dhuguma namni hin xaaraa waan namaa kennaa tokkichi maqaa dhibbaa leemmuu garaa taliilaa kan akkanatti guutee kennu hin jiru. Ammallee waaqayyo nu haa ulfaatu. Haa ulfaatu. Maarree kan nyaatee fi yaasafaaf garaa isaatiif fayyaa haa kennu. Haleele. Diinaalee. Kacillee bunallee waraabna. Qora sangaruun bareeddii maali? Dafa eebbidoo hin qorriin qammasa. Eebbidoo qorriin qammasa. Bunillee dafee jira. Kottaa buna dhugaa siniin jenna. Kana fakkaataa kunillee itittuudha. Itittuun kunillee sinii qijama. Kottaa yeroo ni dharraatan kottaa galaa. Waleen kun akka hin qallabamti. Qillibii sangaa taate nama.